Ashama harka fuulee jirra jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota goraa miidiyaa akkam jirtu nageenya badhaadha. Ana bira hundisaa bareeda. Baga nagaan dhuftanii baga nagaa walitti deebinee sinin jedha hunduma dursuudhaan hordoftoonni koo laayik sheer saabskiraayib gochuudhaan warreen na jajjabeessaa jirtanii galatoomaa isin jechuun jaalladha. Akkasumas immoo warri hanaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftanii comment, like, share, subscribe kuchuun nabirraa badhaasanii jechuun jaalladha. Salaam ጤና ይስጥልኝ ውድ የጎራ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ጋር ሰላም ነው። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ጎራ ሚዲያን አበረታቱት ነው ፈልጋለሁ። በከነጋለው ሳይንስሪ jechuun jaalladha. Egaa baacoo afur lafaan oromoo keessaa baacoon isa beekamaa waan ta'eef ani sarara goraa miidiyaanii bifa kanaan viidiyoon hojjetadhee yaadii tureyyuu viidiyoodhaan ba'uun immoo baay'ee isaanitti naaf hin mijanne akkuma beektanii mana arabaatti baay'isaa viidiyoo hojjechuun baay'ee waan namatti hin tollee fi bifuma kanaan isinii qopheessee jira baacoo kanaan immoo akka irraa barattan akka itti bashannantanii akkasumas akka itti bohaartan abdii guddaa irraa qaba isiniin jedha. Egaa kallattumaan gara baacoo keenya tosoo hin dabarreen dura laayik godha sheer godha gootanii jirtu kallattumaan gara baacootti dabarra. Baacoon kunis namoota lama gidduutti yookaan immoo qaama lama gidduuttidha. Baacoonnis nama baadiyyaa abbaa yookaan qotee bulaa baadiyyaa fi jaalalleewwan magaalaa jiraatan gidduutti innis akkam ta'e seetanii namichi baadiyyaa tokko magaalaa baadiyyaarraa qoraan yookaan immoo kasala fe'ee kara magaalaa deemee gurgurataa tureyyuu innaa guyyaa tokko guyyaa gabaatti harree kanatti akka malee baay'isee itti fe'ee ta'uu deema jechuudha kasala kana. Innaa osuma deemaa jiranuu gaara wayii bahuudhaa deema. Gaara wayii bahuudhaa osoo deemaa jiran osoo deeman baay'isee harree tolfaate harreen lafa dhoofte. Rukutanii ka'uu didde. Innaa boodarra maal godhanii qote bulaan kuni harree kana akka maleetti rukutan. Akka maleetti rukutanii aarsanii jechuudha. Innaa akka maleetti rukutanii innaa isaan aarsisan maaltu ta'e seenanii harreen isaan gatteetuma achumatti isaan osoo deeman akka malee fiigdee jala badde jechuudha. Harreen sun guyyaa muduu barbaadaa oolanii as deemanii achi deemanii dhaban harree sun jechuudha. Innaa harreetti dhabanii kara baadiyyaas deebi'anii galee guyyaa guutuu barbaadaa oolanii galgala immoo mana alagaa yookaan immoo mana kutaa ciisichaa qabatanii jechuudha. Kutaa ciisichaa qabatanii isaan nama baadiyyaatti isiniin jedhee jira. Innaa gara kutaa ciisichaa kana immoo deemanitti yaa uffanni isaanii uffatuma baadiyyaa gabaabaa malee kana magaalaa keessaa bubbuluu fi bayeetti muti kan isaan ba'anii uffanni isaaniis baay'ee tokko gadi jejjedhaadha. Innaa mana algaa yeroo seenanitti manni algichaa baay'ee bareeda kutaa ciisichaa qabatanii kutaa ciisichaa sanii innaa qabatanitti maal godhanii algaan isaa baay'ee bareeda lafti isaas baay'ee bareeda maal godha seetanii algaa kanarra akkamittan uffata kana algaa kanarra rafuun naaf hin ta'u jedhanii maal godha lafa suni qote bulaas maal godhatanii algaa jala rafan jechuudha. Algaa jala seenanii rafanii innaa san algaa jala seenanii rafan sana manichi immoo banamaadha garuu sireera namni hin jiru. Isaan siree jala lafa jala seenanii rafanii jiru. Siree miidhagaa kanarra rafuudhani. Innaa mana algaa yoo bananii ilaalanuu banamaadha malee hin qabamne maaliif hin qollofamne waan ta'eef innaa jaalallee waan lamaa yookaan immoo haadha manaatii fi abbaan manaa algaa san qabatan jechuudha. Mana ciisichaa san irra fan jechuudha. Isaan rafanii kan naasa'u. Isaan kan naasa'u waa'ee waan garaa isaanii osuma haasa'aa jiran maal ta'e seetanii haati manaa fi abbaan manaa osoo haasa'aa jiranuu isheen maal jettee seetee ani innaan si wajjin yeroo yookaan immoo innaan si wajjin ta'ee addunyaan tona hunda ija takka kan ilaalaa jette. Oromanyaan maasaaqoo itu wande moojjeen immoo mistiyyoo amannaaleech ከባሏ ጋር አብረን አንድ ላይ ሆነው እኔ አንተ ጋር ሲሆን እቺን ዓለም በአንድ መዳፍ
አለው ማለት አለቻት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ያ አባት ይሰማሉ ማለት ነው። እዛ አልጋ ስር ተኝቶ የነበሩት አባት ያ አልጋው ንጹህ ስለሆነ የኔ ደግሞ ልብሱ ቆሻሻ ስለሆነ ከስር ይቆሽሻል አልጋው ቆሽሻል ብለው ነው ከስር እየተኙት ማለት ነው። ከዛ ያዳምጣሉ እነሱ ሲያወሩ ማለት ነው። ከዛ ምን ተባለ መሰላችሁ? አቹማማል ተይሲተኒ አባን ሱኒ ኢሲን አከሰቴ አኒ ወሲ ወጅን ጅሩ ገመቹ ኬሰ ደበርቴ አኒ ወሲ ወጅን ጅሩ አዱኛ ተነ እየተቀየወንሞ ኤዶ ተከተንሺ አርጋ ኤዶ ተከተንሺ ደወጣ የቴ እና ሰለባ ስማ ጀዳና አልጋ ዘንጀላዋኒ ኤገራ አዱኛ ተነ አልጋ ተከረ እየተከነ አርግቴ ሀሬንቲ የኤሳ ጀረኝ ሀሬንቲ ያርግቴ ሜነተሚ ኤርጋዱኛ ተነ ሀሬን ያላበዴ ተነስ በላይ ዘንጂ እና ከና ባጮኒ ለማፋንሞ ነምቻ አባ ቀበኛ ተርገራ ጀጆላ ባይነ ማጃይማ ነጋፈን ጉያ ደጋው ሆዶ ዱሬዲ ባጮ ባይዋን ጃሉም ባይነ ተገፈታ እን ለማፋንሞ ባጮኒ ለማፋን ማሰለ ተፈካተ አባ ቀበኛ ተቆጥ ይችላል ከነራሙ በርኖታ ጉዳ ከብራታ አብቲን ከመ jireenya keenya keessatti waan jireenya keenya jijjiiru bu'uura godhanii deemuun dirqama keenyadha waan ta'eef hunduma keenyaafuu baay'ee waan irraa baradhee balas baay'ee kanarraani inni abbaa qabeenyaa tokkotu jira mana tokkotti sagantaa qopheessee jedha sagantaa qopheessee nyaadhaa dhugaa jedhe namoota baay'eetu jira namoota walitti qabamanii jiran baay'eetu jira እና namoonni kun hundi walitti qabamanii kulfanii taphatanii nyaatanii dhuganii እና sanatti maal godhisiitanii iddoo tokko namoota jireenya isaanii jijjiiruu barbaadan jedhee hundi walitti qabu hundi jireenya ofii nama jireenya ofii jijjiiruu barbaadan hin jiru waan ta'eef biyya lafaa kanarratti እና sanatti walitti isaan qabee raawwatee maal jedheen isinitti fakkaata iddoo tokko qopheesse iddoo sammaatu jira seetan fakkiidhaan kan kaafame zanduu wantoota nama sodaachisan bineeldota gurguddaa kanneen akka zanduu kanneen akka boofaa kanneen akka mana kitira kan nama sodaachisan jechuudha. Kaza bishaanicha keessa kan jiranii kaza namni isin keessa bishaan kana keessa osoo hin sodaatin bishaan kana keessa asiin bahee naacha yookaan immoo jawwee isaa bira ga'ee tuqee dhufee wanta jireenya isaa barbaachisu wanta addunyaa kanarraa isa barbaachisu wantoota sadii naan kennaafi jedhe abbaan kun jechuudha. Kunis asiisan laala sunis asiisan laala sunis asiisan laala namoota bakka nama tokkummaa lakkaa'amanii waliin mana san keessa kan jiru homtuuyyuu hin dhageenye jechuudha. Maaliif jireenya keenya keessa maal keessa baanee jireenya keenya sirreeffachuu qabna waan jedhudha jechuudha. Maaliif sodaachuu hin qabnu wantichi suni kini saayikooloojii isaan ajjeesa malee wanti suni wanta sobaati fakkiidha wanta kaafamedha wanti bishaan keessa jiru san immoo malee wanta lubbuu qabu miti beeka wanta lubbuu qabu miti. Inni maal ta'isiitanii wallaa hundi isaaniitu sunis achi ilaala. Amma jireenya isaanii keessatti amma namni tokko osoo achi keessa seenee wixaanummaa qabaatee achi keessa seenee namichi saayikooloojiidhaan isaan ajjeesee jira already. Yoo achi seentan tarii deemuu dandeessan yoo carraa qabatan deemtanii wantoota bu'uura jireenya isinii ta'uu argachuu dandeessanii yoo carraa qaban immoo achi wanta dhufuu dandeessan jedheen jira garuu wantichi fakkiidha isiniin jedheen jira wanta hubachuu qabdan keessaa kanaaf booda maal ta'isiisanii ijoollee takkaa sadiin ijoollee hiriyoota dhaabbatee jira jechuudha. Ijoollee dhiiraa jechuudha. Anna tokko isa fuulduratti yeroo isaanii itti gafataranii jaalateen na ilaala. Jaalateen na itti gafataranii keessa kaatee achi ga'ee as deebi'e. Inna bakka achi geessee uummata kana hunda keessaa kan achi ga'ee dhufe siyyeedha waan ta'eef namichi suni abbaan isaan ajaju suni akka inni darbamu hin beeku. Anna kootu bakka waan barbaadu. Wanto bu'uura jireenya abbaa qabeenyaa waan ta'eef waan jireenya kee jijjiiru waan sadi filadhu jedhee oduu sun ta'e maal filattu makiina maal filattu miti inni biltiin keenya maal filatti isinitti fakkaata filadhu tokkoffaa maal filatte tokkoffaa shubbuutii filadhe lammaffaa xiyyiitii filadhe sadaffaa maal filadhe nama akkanachi darbuuf duubaa nagaa fassarisa yookaan immoo achi na darbisanii jedhe. Namni
waan jireenya isaa jijjiiruu filatanna inni kana sadii shoggutii xiyyiitii fi namicha naga fattarisan naa fida nan ajjeesa. Na baay'oon kuni ana baay'ee natti tolee waa baay'een irraa hubadhe baay'oo kanarraa dhugaa dubbachuuf taananii maal gochuu akka qabnuu fi jireenya keenya keessatti wantoonni tokko yoo nu dhufan maal filachuu akka qabnu maal filachuu akka qabnu baay'een keenya addunyaa keessatti har'aa keessattuu karaa amantaa keenyatiin maal filachuu akka qabnu maal irratti murtoonni maal irra ejjennee jireenya keenya jijjiiruu kan dandeenyu waan xiqqoodhaaf waan jireenya nuun jijjiirru waan buruuf wabii nuun taane biyaansi amma namichi kuni osoo qabeenya tokko filate osoo makiinaa jedhu odoo birrii miliyoona tokko jedhe biyaansi jireenya isaa jijjiiruu danda'a karaa ittiin of fooyyessu argachuu danda'a garuu wallaalummaan isaa kana isa filachiise jechuudha maaliif biyaansi namichi saayikooloojii garee orma sawwaan ajjeesaf malee fakkii ta'uu isaatii fi foojii ta'uu isaa osoo beekanii hundi isaanii arga tokkotti namu garuu mucaa sun gafattarame dhaqee wantoota jireenya kee jijjiiru jedhanii malee waan amma raawwatu yookaan waan tokkotti miidhaa taasistuu hin jenneeni baay'een keenya saba sooshaal miidiyaa irratti maal godhaa jira waan jireenya keenya jijjiiru waan saayikooloojii keenya waan jijjiirama nurratti fidu akkasumas immoo jijjiirama yaadaa qalbii nurratti fidu dhiisne waan jijjiirama nurratti fidne waan nama nutti mufachiisu waan hiriyyoota keenya biratti maatii keenya biratti tuffatamaa nama godhu akkasumas immoo akka itti guddannetti osoo hin taane akka sooshaal miidiyaatti wantoonni deemuun jira jechuudha biyaansi barumsa guddaa irraa baranna jedhee tananii inni dura dhugaan baay'ee nama bashannansiisaana yeroo baay'ee yaadadhu inni kun immoo barnoota guddaa qaba jedhee tanan yaada kanaaf immoo baajoo kiyya kanarraa akka barumsa guddaa argattan abdiin qaba turtiin yeroo amma hanga yoonatti waan wajjin turtanii guddaa galatoomaa baay'ee sin kabaja baay'ee sin jaaladha isiniin jedha hordoftoota Goraa Miidiyaa yoomiyyuu Goraa Miidiyaa laayik sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaa yeroo turtiif galanni waaqayyoo haa ta'u baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja baay'ee